sajiru gafojin lallu afurwa keyo dubbina fanko kessa kain wajin lalla Lukas boqonnaa torba lakkoofsa 11 kaasee amma 17 wajin lalla ergasiis Yesuus gara mandaraa Naayil jedhamuu hin dhaqe. Bartoonni isaa fi namoonni danuun isaa wajjin dhaqan. Inni balbala kellaa mandarichaatti yommuu dhiyaate kunoo namoonni reeffa baatanii itti dhufan. Inni du'e immoo haadha hiyyeessaa tokko ilma tokkicha ture. Namoonni baay'eenis mandaricha keessaa haadha isaa wajjin duukaa hin bu'u turan. Gooftaan yommuu ishee arge ho'ee fi hin boo'in jedheen itti hiiqee siricha harkaan qabnaan warri baatan hin dhaabatan. Inni immoo dargaggeessa nanaa siin nan jedhaa kai jedheen achumaan inni du'ee ture ol jedhee taa'e dubbachuus jalqabe. Yesuus akkasitti haadha isaatiin isa deebise. Hundumti isaanii na'anii raajii guddaan nu keessaa ka'eera. Waaqayyo saba isaa ilaaleera jedhanii Waaqayyo boqomaa dhiyeessan. Dubbiin kunis guutummaa Yihuudaa fi naannoo biyya sanaa hundumaa ga'e. Ameen. Arraa macaafa kana wajjin ilaalla. Mata dureen irratti dubbadhu Yesuusiin tuqamu. Ameen. Yesuusiin tuqamu. Ameen. Arra Waaqayyo abbaan tuqu hin beeku qubni isaa nama amane tokko hin tuqa. Waa'ee Yesuusiin tuqamuun dubbadha. Macaafni Luqaas iddoo baay'eetti fakkeenya yeroo haasa'u hin argitu. Inni iddoo kanaa garuu fakkeenya tun taane dhugaa yookaan tangible kan ta'e dubbata. Gara olitti gaafa dubbistanu Luqaas macaafa Luqaas boqonnaa 7 kanarratti waa'ee amantii ajajaa dhibbaa tokko waa'ee namaa sagaleen waa ergi naawwan gonfayyaadhee amantii qabu tokko dubbata. Namni kun nama baay'ee hojii gaariidhaan beekamee fi namoonni waa'ee isaa dhugaa ba'an ta'etu jiru. Sagalee ergi naawwan gonfayyaa nana mana sagalee kee jedhetu iyyuu gooftaa keenya Yesuus Kiristoositti ergaa ergata. Yesuus Kiristoos iddoo sanatti maal jedha? Amantii amma naga'u Israa'el gidduutti iyyuu hin arganne. Amantiin nama kanaa guddaadha. Amantii isaa ajajeefete iyyuu dhaqi. Mucaan kee fayyeedha jedhaan dhaqiidhumaan waan biraan dubban dhaqi fayyeedha. Utuu namichi mana hin gahin fayyini mana isaa gahe. Wayi tokkoon dubbadda amma utuu mana hin bahin fayyini mana kee haa ga'u. Fayyinni godha kee haa ga'u. Iddoo si jiraa dhukkubsate waan si jiraa dhukkubsate hafuura ta'u fayyaa ta'u ikoonomiyaa ta'u jireenya ta'u 2016 kunoo gaafa jalqabaa guyyaa 8 irra dhaabadhee raajisratti raaja wanti mana keetii nagaa dhabe nagaa argatu. Utuu harki namaa irra gahin sagalee kun nagaa itti laatu. Harki Waaqayyoo nagaa itti laatu. Hafuurri Waaqayyoo nagaa itti laatu. Iyyaati yeroo sadii nagaa nagaa nagaadha. Jabalaa jira manaati. Wantati nagaara jette nagaan siifaa ta'u. Amma amante nagaan siifaa ta'u. Mana keef nagaan haa ta'u. Hafuura keef nagaan haa ta'u. Tajaajila keef nagaan haa ta'u. Gaa'ida keef nagaan haa ta'u. Hojii harka keef nagaan haa ta'u. Har'aa kaasee nagaan siifaa ta'u. Nagaa 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 mana keef nagaa gaa'ida keef nagaa hojii keef nagaa bara keef Ameerikaa irratti Kanaadaa irratti Awurooppaa irratti Eeshiyaa irratti Oromiyaa irratti Itoophiyaa irratti baadiyyaa irratti magaalaa irratti lafa lammiin kee jiru lafa birri kee jiru lafa sagalee kun nagaamu nagaa 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 ta'eera nagaan ta'eera nagaan noora nagaan ta'eera. Namoonni firri isinitti bilbilatee nagaan jedhe nagaan ta'eera. Nagaan ta'eera joo. Anoo wayi nagaye nagaan ta'eera. Manni nagaa dhabdee dhufte gaali nagaa dhabdee dhufte kan namaa on argitaa kan koon argitu ettee nagaan ta'eera. Mana keef
namoonni gaafa abdii kutan ba'anii boo'u. Magaalicha keessaa ba'anii boo'anii deemu. Boo'achuun karaa tokkoon xumuranneera. Gaddi mana koo galaa jira. Duuti mana koo galaa jira. Nan dadhabe, kanneen dadhabe, boo'een dadhabe sana of keessaa qaba. Karaa tokkoon immoo nama boo'u arginaan warri saaxinii yookaan sanduuqa qopheeffachuu jalqabu. Namni abdii kutatee boo'e tokko argameera. Namni abdii kutatee boo'e tokko argameera. Kanaaf dubartiin kun bara dheeraa erga boosee booddee gaaf tokko mucaan haadha hiyyeessaa kun hin du'eedha. Haadha hiyyeessaa jechuun kan abbaan manaa irraa du'e kan fira hin qabne kophaa jechuudha. Mucaan kun immoo haadha hiyyeessaa kanaaf kophaa tokkichaa. Inni dhukkubsatee hin du'e. Gaafa du'u balbala sanaan ba'a waan ta'eef bitameera qophaa'eera qareessaa keessaatti ni keessa galeera. Owwaala deemaa jiru. Magaalicha kenna owwaalamu gada bahee owwaalamu iddoo lafa owwaala hiyyeessotaatti. Kan nama dhibu owwaalli ishiis baay'ee nama rakkisu. Fira jabaan jiru waan ta'eef ariifatanii fuudhanii fiigan. Maaliif akka ta'e icciitii isaan beeku namoonni magaalaa sanaa baay'een owwaala kanaaf dhaqaniif utuu jarri deemaa jiranii karaa sanaan karaa owwaala dhaqamaa jiru sanaan karaa dubartii bu'aa deemtu sanaan namni tokko deemaa dhufe. Karaati boose kan boo'icha jijjiiru deemee dhufaa jira. Deemaa dhufeedha. Gaafa deemaa dhufu nama magaalaa sanaa hin fakkaatu. Nama biyya sanaatti hin fakkaatu. Akka seeraatti immoo firri bu'aa dhufa taanaan saatiin lafa kaa'ama. Akkuma bara keenyaa kana reeffi lafa kaa'amee bu'ama waan ta'eef lafa kaa'anii hin bu'aadhanii lafa kaa'anii bu'uu dide. Isa bu'uutu hin taane isa bu'acha namarraa xara gura hin dhufu. Elaa ergaan kun abbaan hin beeku nama waaqayyo buteessi baasu jirta iddoo boosu keessa. Buteessi baasa iddoo boose keessa. Harka kee ol kaasa ergaa tokko gara koo dhufaa jira. Maqaa gooftaa Yesuusiin balbala boosetti faarfannaatti hima deemu. Yeroo hundumaa gaafa sagalee waaqayyoo dubbadhu waan waaqayyoon nan godha naa jedheen dubbadhan. Waan ani tiksicha beekeen miti. Waan itti qophaa'uu dadhabeen miti. Waaqayyo argame dubbadhu kanan godha isa jedhu dubbadha. Har'a daandii boosetti kan kolfaa deemtu jirtu. Amma kana faamini jettoota irraa waaqa. Karaa dhaabattee boosetti kan kolfaa deemtu jirtu. Isa booddee bira ga'ee waas hin dubbanne lafa kaa'anii hiixateedha. Qareezaatu qeedha. Qareezaatu qeedha. Qareezaa reeffi keessa jiru. Reeffa jechuun immoo waan du'e waan raawwate jecha. Abbaa isaan beeku har'a ganama waan du'eera waan raawwateera kana booddee hin danda'amu jette fuula waaqayyoo isa jiraata ramadee dubbadha siitu baarra. Hojjechiifadhu siitu baarra. Qareezaatti bu'eedha. Reeffa nan jenne. Reeffa ta'uu beeka. Reeffa nan jenne. Dargaggeessa ture. Ilaalchi waaqayyoo kan biraa, ilaalchi namaa kan biraa. Yaalaaboo laaboo sadii yaalaaboo laaboo. Shaalaaboo. Itti bu'eetu iyyuu reeffaan jenne dargaggeessa jabaadha. Beeta. Namni amanu jira yoo ta'e maqaa Kiristoosiin wanta hin danda'amu itti hin danda'ama. Wanta hin danda'amu itti hin danda'ama. Wanta hin ta'u itti hin ta'a. Hin danda'a waaqayyoo. Egaa dhugatamu akeetti bu'ee dargaggeessa jabaadha jedhee reeffatti bu'eedha. Reeffa miti reeffatti bu'ee qareezaatti bu'ee sammuu reeffaa wal bira geenye qareezaa keessa darbee humni fayyisuu waaqayyoo dhaqee reeffatti bu'e.
mucaan ol ka'ee taa'e maal ta'e ol ka'ee taa'e akka jara sabni biyya sanaa raajii guddaan nu gidduutti mul'ateera nu keessaa ba'eera waaqayyo biyya isaa lafa isaa ilaaleera idaa waaqo raajii kaasa gaafa guddisu nullee raajiidha inni raajii utuu hin taane jiraataa bara baraati egaa gaafa waaqo sitti bu'u maaltu taa'e qabxi xinnoo dubbadheetan kadhannaa bal'aansini kana darba inni jalqabaa karaa bo'aa deemtetti kolfaa deebite inni lammataa du'aa baattee dhuftee jiraataa baattee galte gaafa Yesuus sitti bu'u wantatti du'aadha jettee dubbatte achuma dhaabattee jiraata inni sadaffaa Yesuus gaafa dhimma keetti bu'u waan bifa dhabeen bifa argata abjuun argatu reeda namoota dookumentii du'e baatanii bu'anii arga haa sagalee kun arga dookumentii du'e dulloome kana fuudhee tokko orkaa fuudhee dookumentii isaanii sirreessee ta'eyyuu salfiitti gashaan arge salfii jiraataa wanti sirkaa du'e jiraataa ta'eera wanti bifa dhabe bifa argateera ajajabbaa waaqayyoo waaqa machaa biraa waa'ee keetiin ba'ee harka ol kaasaatti kan jira harka kootteedha wanti bifa dhabe ammaa kaase yoomi kaase jiraataa ta'eera bifatti deebi'eera karaa bu'aa deemte kolfaa deebita tokkoffaa lammaffaa wanti du'e jiraataa ta'a sadaffaa wanti bifa dhabe bifatti deebi'a afuraffaa warri salphina kee argan kabaja kee argu sagaleen dhufeera waan ta'eef ammaa kaasanii ulfina koo odeessu faallaa kaleessa namni waaqee odeessee si jiraachisa jedha waaqayyo faallaa